Wallee kee durii amma reediyoodhaan faa yookiin bakka wayitti faa banamtee dhageessee beektaa? Maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu koyyuu natti hin dhaga'amu. Uummata koyyuu natti hin dhaga'amu. Gaafa sana dhaqee dhaggeeffachaa deebi'u abbaan barbaadu. Abbaan har'a naqee quu barbaadu. Yeroo sana keessa dhaqee dhaggeeffachaa deebi'u. Utuun yeroo ammaa kana keessa yeroo sana jiraadde numan godha. Dhugaa. Wallistoota ammaa kana kan dhaggeeffattaa? Wallistoota ammaa walla keessa baay'ee dhaggeeffatu waan jedhee hojjetan immoo waan dirqamaan wal ilaamee nyaata filattee nyaata waan dhaggeeffatu filattee dhaggeeffatu. Dhugaadha. Nyaataan filattaa uffatan filattaa akkana moo kana miti. Tasuma fa'aa. Yeroo wallee jechuun informationii biyyattii jechuudha. Bakki garii eessiirti artiin. Fakkeenyaaf Hayilee Sillaaseen dur shawaan maal jedheedha. Shawaan waan akkanaa wallisaa jiraa. Yeroo isaan wallisaa jiran. Muuziqaatti godhan malee amma fakkeenyaaf akka uummata Islaamaatti waan ilaalamuu qabutu jira. Akka uummata Islaamaatti akka amantii Islaamaatti. Sii galee naannoo garii keessatti warra geerarsa balfuu jira. Inni kan maal balfuu jira miti. Isa halaala ta'ee fi isa haraama ta'e isa dhorkamaa ta'e fi isa hayyamamaa ta'e addunuu baasaa jechuudha ammanaa kana biratti jechuudha. Dhimmi biyyoomaa ittiin geeraruun iyyitee lallabdee hawaasa kan kee dhageessifachuun dhimma rakkoo biyyoomaa wajjin rakkachuu irratti artii irratti gargaaramuun waan deeggaramaadha malee waan balfamaa miti jechuuf. Baay'ee dinqiidha kunis. Egaa Raayyaan waggaa 30 dura wallisaa turte. Gaafuma sanayyuu dargaggeessa mataa qottooti jedhu. Waggaa 30 yoo kaalkuleetii goone umriin Raayyaa meeqa laata? Haasaa fidde. Ani beeku baadiyyaadhaan gulantaa irratti dhaladhe afaan irratti dhaladhe itti gadi baasu. Abiyyiidha waggaa 4 nan gaba. Abiyyi waggaa 4. Umriin akeetii barbaada. Maaliif kan meeqa ta'a? Maaliif kan biraa ibaal? 42 ture. Moojisaa 42 turanii amma waggaa 5 47 Moojisaati waggaa 4. Egaa Raayyaan dhaloota durii akkuma dhaloota durii wajjin seenaa hedduu nutti himaa turte seenaa hedduu beektasi. Gana seenaa haasaamiin dhumne hedduuyyuu kan sirraa dhageenyu jira. Dhaloota ammaa wajjinis immoo baay'ee connectedidha yookiin baay'ee walitti dhufeenya jabaa qabdi. Keessumaa miidiyaalee hawaasaa fayyadamni miidiyaa hawaasaa kee hedduu nama ajaa'iba. Facebook irrattis namoota Oromoo qubaan lakkaa'aman hordoftoota miiliyoona qaban keessaa maybe warreen nama 5 yookiin 4 jiran keessaa tokko si. Facebook qofa immoo miti sanuu waan barri fide TikTok irrattis gara hordoftoota 300 qabdaa YouTube irratti subscriberii hamman kana hundumaa miidiyaalee hawaasaa kana ijoollee dhumatu siiba namoo sumatu. Ani hin beeku bar. Ani mana barnootaa kana balbalan dabarfadhe malee ol gareen beeku. Si galeera dubbe. Mana barnootaa kana hulaarran dabarfadhe jechuu dandeessa. Warra babbarataa kana biyya Ameerikaanii kana yeroo lama dhaqeen ture. Barataan isaa akka inni ga'e argee yeroo hin jedhu bakka gaaf tokko ijoolleen keenya gaaf tokko inni dhayxee jechuun mataa keessaa qaba. Ana bira wanti hin jirre maaliin beektaa hin danda'amu wanni jedhamu hin jiru. Si galee hin cabaa, hin uurama, hin daakama, hin darbama, hin ba'ama olis hin ba'ama. Yeroo bakkaan kufee jirutti gaaf tokkoon kaa'ee dheetan itti hima ofitti hima. Gaaf tokkoon kaa'ee dheetan ofitti hima malee kanaaf manneen barnootaa kanarratti dhiibbaa gochuun qooda nama hundaa kanaa ta'a. Sooshaal miidiyaa yoo fudhanne sooshaal miidiyaan meeshaa qara lamaati. Yookaan ittiin muramtaa yookaan ittiin muratta. Kanuma lamman. Itti fayyadamni meeshaan hawaasaa isa hawaasa kan koo rakkoo isaa keessaan inni ilaallatu ta'uudhaaf yoo ta'u qopheessite hawaasuma kee keessaa nuuf ilaallata. Inni nu nama haasa'uuf hin qabu inni nu hanga kana walirratti haasa'uudhaaf yeroo hin qabu. Nama haasa'uuf waanuma qaba biti anuma eega anuma nama godhee eeggataa jiraam. Hamma bineensi dhufutti anuma bineensa itti dhana turreen. Miidiyaa hawaasaa kana namni baay'ee wal arrabsaa, wal cabsaa waan akkasitu wanti kana hundi isaayyuu guddina ofii wallaaluudha. Waan hawaasni isaa ta'e wallaaluudha. Wal arrabsuudhaaf waliin beeku beeke. Si galeera dubbi. Faarseetu yeroon qabuun arrabsuudha yeroo qabaadha. Faarsuuf yeroon dhabe. Hawaasa faarfamuudhaaf immoo ulaagaa ilaa
arraba kootiin faarfamuudhaaf iyyuu an arraba ulaagaan guuttanne ta'a arrabni koo faarsuuf arrabsuu dhiisi kan biraatti inni waan biraati dhiira faarsuudhaaf arrabni kee ulaagaan guuttanne maal jettee waa jettaan ishii addunyaa kanaaf maal hojjettee beeytamee addunyaan kun siin gaafadhaa gammadaa si qabaachuudhaan maal argattee si dhabuudhaan maal dhabuu deemtii gaafattee beektaa takkaa of addunyaan kun si qabaachuudhaan maal qabaatte ish addunyaa dhiisi biyyattiin nuti keessa jirru impaayirattiin kun si qabaachuudhaan maal qabaatte si dhabuudhaan maal dhabde dhiisi isas hawaasni kan kee bal'aan nuti asoosaadhaan majijjigaatti lakkaawwannee kaane kun si qabaachuudhaan maal argatte maal guutteeni si dhabuudhaan maal biyyattii of gaafachuun dirqama ta'a jechuudha kanaaf arraba faaruudhaaf uyyuu haqan godhannetu nama waa jedha tokko lammaffaa namni bakka oolee fakkaata gaalli bakka ni dheedaa oole naman gaafatan bar eessan akka rigate ilaaltee barta booralee keessa oole moo bosona keessa oole moo jechuu gaala kan kee ilaaltee beekta bakka oolmaa namni guddaan namni kabajaa qabu namni namoomarraa dhalate birmaduun nama keenya nama waan jettu safuu qabna aadaatti safuu qabna safuu nama waa jechuu dhabuu qabna ilmi kan gosaati ilmi kan nama tokkooti miti ilmi kan gosaati ilmoon kan gosaati ilmi kan gosaati maaliif rakkoon kan koo sitti as dhufa gammadaatti yeroo nama waa jedhu gammadaan na keessaa waa jedhaa jira ati calliftee na jaambaatu kanaafi allaattii tokko jira beektaa biyya naannoo dhiyaa warra biyya faranjii kanatti haasa'ama risaadha risaa miti kukkuu jennaan jira maaloo allaattiin kunii hammatee iyyaasu dhufeeti manni allaattiin biraa oomishattee hanqaaquu keessatti buuftu keessatti ilmoo buusee bada. Isiin haati maaloo keetii ammattee iyyaafti inni mataa dheerata yeroo mataa dheeratu kana waan haati fidde isa dura nyaata. Hin guddata humna baasaa haadha godhuu ajjeesee fixa. Kitaabatti jira biyya Faranjii keessa. Kitaabatti ka'anii shirrii allaattii sana. Amma warri nu cinqu irra caalaansaa ilmoo allaattichaati malee inni keenya kun safuu qaba jedhee yaadaan. Maal jennuu qaba maaloo maal jedhee ollaanumti amma fakkeenyaaf yoo haadha dhabdee abbaa dhabdee gammadan nama waa jechuudhaaf ollaan ati irraa dhalatte abbaa keetiin maal jedha. Ayyoo ati irraa dhalatte noo maal jedha. Dhugaadha. Si galee? Dhugaadha. Namni abbaa irraa dhalatte qabu abbaa namaatii waa jedha. Namni obboleessa ishee hawaasni keenya kun immoo waa jettee fi hin dandeenye waa jettaanii dandeesse. Waa jettee fi fixxeettaa jalqaba. Wannati jettuuf kumaatama miliyoonaan lafa guutamee jiruun waa jettaanii dabarsitee jechuun gaafidha. Hayyee galatamu. Miidiyaa hawaasaas akkuma fayyadamtu miidiyaa idilee yookiin mainstream miidiyaa jedhaman I think Hamilton TV keessaas gahee qabda. Miidiyaan saba kanaaf hammam barbaachisa jettee? Miidiyaan yeroo jaarraa 21ffaa kana keessa addunyaan ganda tokko jirti. As teenyee Minisootaa jirra. As teenyee Meelboorni jirra. As teenyee Osloo jirra. Ganda tokko addunyaadha. Komunikeeshiniin ganda tokko. Nama ganda tokko wajjiniin jiraatu biyya guutuu wajjiniin jiraatu. Dur gammadaan qophaa gala 10 miliyoona wajjin gala. Akkanuma kanaan. Dur gammadaan qophaa galta 10 miliyoona fudhattee ol galta. Nama miliyoona qabatte hammatattee kiisii kaattee fudhattee ol galta. Miidiyaan hawaasa kanaaf ummanni waa hojjetu qofittiin ummanni waa hojjetu waan buusaaf jedhee mataa keessatti qabaachuu qaba. Hawaasa kanaaf waa godhe jechuun yoo mataa keessatti si jiraate wanni hawaasa kanaaf hin goone hin jiru. Yeroo ammaa kana keessa waan facaafattee magarfattaa jedhan.